ani imaa jaafame imaa jogguun dhufe achitti dawaa adda addaa baqa dafaniiti iji takkitti tana naa dhaqqabanii jechuudha. Iji takkitti tana inni siin dafanii inni kun hin argamu jinni kun tokkichaan kun ni argee inni siin dafanii narraa dhiqanii eegas wada mataa kiyyaa hin agarree mataa kiyya eegas guyyaa lama eegaan bulee narraa haada malee namni yeroo san mataa na harkee hin jiru. Mataarris meestii mataatti sin meetrii yookaan kan biraa dugdaa I think meestii qaasabshir. Okay. Asumarraa si garsitti namni mataarraa waan ta'eef. Kana haduudaa kana hoggoon iyyee dura gaccahu eddaan inni maasxabiyaa qaba. Maasxabiyaa sanillee beeyneeni isa san fuudheeti akkana na jala facaase laan. Poolisoonni hogguu mana hiyya dhaqanii ilaalanii waan kana cinaa isaanirra fixee jiru. Cinaa isaatiin mana keessatti hafe malee. Kana sarkarratti hogguu sumaan gufadhuuti kana kanarra naqame. Kama imaajitti asirraa taa'u hiyya kanarra hanga tokko muree fuula kanarra naqudhee mataa kana. Miila keerraa yaalii yeroo si kenni tafa keerraa murame isa kun madaadha waan ta'eef madaadhamti. Asirraa murame si dabarsan giraaftingii. Giraaftingii Dooktar Guruun namni jaamu mataa. Duwwaa ture bakkuu waan ta'eef kun kan qaama keerraa fuudhamee si darbedha. Asirratti akkana naa godhamee harki kunis akkana fuudhamee jira. Neeyyee giraaftiidha kun. Giraaftii asirraa naa dalagee. Mataa kana keessa nagaddeemaa ture inni kun yeroo sanitti narsii takkaa jira tigisti nama jaamu yoo faana jirti. Bakka baay'ee na gargaaraa turte mataa kiyya kanaaf ni ijjiiti bakka yeroo na dhiquu deemu laaltee ijjiiti. Dooktar deemuu jira wanni kun akkana mucaan tun harkatti hin du'inii wanni kun deemuu jira. Jettee footoo haastee ergitiif. Bakka tarmata akka qofarraa kaasee achi booda dhiiseetti. Footoo ammaan kaaseen jettu itti deddeebiti. Borus hogguu dhufte akkas deemuu jira. Bakka narsoonni achi keessa jiru baay'een isaan galatoomfadhaan isaan hundaa'uu narsoota sana. Bakka hedduu narratti tumsanii na gargaaranii akka inni wanta asiidiin xiqqeessan narraa haasu. Kan adda sanarraas ammoo giraaftiin godhamee jira. Kanarraan akkana narra gad dhufeemi. Kana narraa kaasee ture ija tanaas akkana shir jettee deebitee baatii lamaaf ijjiti ijaan cufamu. Akkanuma banaa teessi. Tanummaa firiin takkitti agartuu tanaahu. Amma akkana itti xiqqasho gad dhufaame kun akka cufamee banama amma. Eegaan giraaftii dalagadhe akkana malee ala jirti ijjiti ija takkittummaan tun. Giraaftii jechuun egaa kabajamtoota hordoftoota keenya gogaan qaama biraarraa fudhamee bakka biraatti yookiin immoo bakka naannoo fuulaa irratti maxxanameef jechuudha. Ija tanallee akkasumatti asumarraa na guureeti. Keessa deebisee ija tana nyaara akkanatti nyaarreen akkana gubbarratti as ba'ee jira mire akkana shirjeeti duuba deebi'ee jira. Ijji tun aluma teessi ati ni dhufta malee ani ijummaa nama harku tanaahu yoo sagaleen taate malee addasiin baasuun dadda'u bakka. Eegas Dooktar Dastaa jaaniiti haakame ijaatillee nageessanii turan. Hogguu nageessanii bakka yoo Finfinnee deemtee ija tana jee innillee furmaata dhabe. Eegas booda Guruun ija lachuu dhabdee taa'u mucaan tun na qoccaatee jeeti Dooktar Guruun kun kee kana jechuun muree foon asirraa fuudhee ija lameen tana jidduu kaayee nyaara kana gad deebisee jechuudha. Nyaaraan akkana jiru kun akkana shirjee jira ture laafon dureen laa achirraa foon jidduu kaayee kana gad deebisee guyyaa 17 ija tana akkana lachuu cufaan tureen. Nama ija lameen hin qabne egaa maal jee akkaan hin beeku bakka jiruu tana jibbeetiin yaa rabbi kiyya osoo na fudhattee hoo waan jaamuu murteesse beekte namni ija hin qabne baay'ee ulfaataadha. Hogguu hojjetana narraa bane dhufee daqiiqaa 30 waan na agarre turte. Bakka ani jedhabee ilmaan kiyyaas dhabee ilmaan kiyya dureenuu na wallaananii ammaas akkasuma na wallaanuuf deemanii bakka qilleensa addunyaa dhabe jeetiin. Ija dhabu mannaa gaa duutee qabrii seentu irra si jira beekte nama akka qabrii keessa jiruuti namni ija hin qabne. Hogguun ani booyaatiin ture yeroo sani xiqqasho hogguu dhaabbatte naa banamte jechuu ijjitu.
Naabanabdee naaf argitee eegas booda rafee jechuun ni dandeessa. Baatii lamaa fi sadeen san hin rafne. Yoo dilmee naa diran malee hin rafu bakka. Kubbiinis itti dhaga'ama. Ijji akkanaan ifa naaf hin taatu dilmee saniin jiraachaa ture jechuudha. Hedduu achitti gargaaramaa ture. Eegammoo kana keessa ija keessa deebisee gogaa kana lameen gogaa gabaabbata kana ija gubbaa kana foon jiddu asirraa muree jidduu kaayee gad deebisee akka cufamtu godhe kana eegana booda wayyaa'eetiin jira beekte. Egaa baay'ee si gargaaran doktoroonni ispeeshaalii Dr. Gurumis ta'e narsonni guddaa galatoomaa jennaan. Suuraa kee yeroo dura argaa turre suuraatti kanaan dura kaatee turte argineerra. Akkasumas immoo ijoollee akka qabdu dubbachaa turteetta. Ijoollee meeqa qabda? Lamaan qaba. Umurii isaanii meeqa? Isaan lachuu tokko amata afurii tokko amata lama. Amata afurii fi amata lama? Oggusii argan ijoolleen kee maal jedhu? Ijoolleen tiyya ilaamatti illee nan beekne sagalee tiyya beekan malee natti dhiyaatan bakka ogna dheessan ifuma tiyyaafuu ogguu isaan dhufan garagalee mee guyyaa tokko fidaa hin jeen gurumaala kanaan dooktarri tiyya. Ijoolleen si wallaanu malti guyyaa tokko fidinaan jee osoo karaa Finfinnee kanan dhufin dura jechuudha. Yaameetiin guyyaa iidaa jechuudha achinatti dhufanii na dheessan bakka maaliin godharee oofsee tootaa malee harkuma kana namadaa harka kana madaa dho'iseetiin ansaaree waajjira harkuma kana na tuqadhaa gutakkallee hin jeen. Ijoolleen na diddee jechuudha. Na diddee fiigan ogguu naa garan karaa eessuma kiyyaa. Abbaasee kanis hin jiru kan karaa isaatiif maal qaba ilmoo nati dhaltee garaa keessaa baate yeroo si wallaaltetti maal gooda rabbumaaf nafta. Abshir ijoolleedha waan ta'eef ijoolleen waa adda baasanii hin beekanii ijoolleen keessa immoo siif qaqqabanii si yaalu siin iddoo guddaanii akka ammaa miti nu bandu wannaan qaba waan ta'eef naa gala si nu badha naa hin boyin abshir cimtuudha baratti. Bakka guddaan abshir shi waan takka boyin ijoollee waan takka waan hin beeknee fi yeroo booda galaa fiidama abshirati rakkoon tokko hin jiru yaaddee hin dhiphisin shi cimna keedha kun iyyuu nama kamiyyuu muddachii kana dhufu ni qorama beektee qaama miilaan deemuu dandeessaa dubbachuu dandeessaa harka qabdaa kan asiin itti namee lubbuun isaa darbu hedduu jira akkasumas immoo kan iji isaa lamaan jaamu jira ati immoo carra qabeettiidha argaa jirtaa deemaa jirtaa wanti kun immoo wanta yaalamuu danda'udha. Waa'ee yaala kahiis immoo itti dhufna. Egaa wanta yaalamuu danda'u waan ta'eef waan tokko baay'ee of dhibbisuu hin qabdu shi. Amma dhumaatti waan siif godhamuu danda'u hundumtuu siif godhama. Yaalii barbaachisu hundumaan argatta. Atis immoo iddoo guddaa geessee namoota rakkoo kana miidhameef illee barumsa guddaa laachuu dandeessa. Siigalee miti jireenya mataa keessatti fufuu dandeessa waan tokko hin dhibbisinaa. Mee amma maalirra jirtu yeroo darbee obboleessi keellee dhufee wajjin haasofneerra yaaliin gara biyya alaatti ispeeshaalii reconstructive surgery akka hojjetamuudhaaf reference barraa'ee ture. Kanaaf immoo piroosesii akka jirtan qobaan qaba. Anis immoo waan hin danda'uun gama kootiin yaalii gahaa akkasiin argattaniif isin gargaaramee maalirra geessaniittu? Namoonni si gargaaraa turan immoo namoota akka namoonni baay'een si gargaaraniiru. Namoonni baay'een na gargaaraa turan musliiman jenne kiristaana jenne hundumtuu na gargaaraa turan. Ammallee akka nan daganne jechuu fadheeti. Akkuma jalqabane eegaltanitti ilaa xumuratiyyallee akka na cinaa dhaabbattanii barbaada. Galata keessa rabbi isin yaa deebisuun jaani. Ammallee akka nan daganne jeetiin amma piroosesarra jalqabeetiin jira. Karaa biyya alaa deemtee wallaalamtaa waan jaamuu riibarii barreessanii turanii amma piroosesa sanirraan jira akka nan dagannee jechuun ni barbaada. Islaamaas ta'e kiristaanaas ta'e hundumti Oromoo waan taate akka dureenuu na cinaa dhaabbatanii ayyaantu sii jirra jaanii ani har'a fuula kiyya dhabee ilmoo tiyya na wallaaltee osoo uummanni Oromoo na wallaale natti dhageema ture beeyte. Akkaan ilmoo tiyyallee sabruu na godhan beeyta hawaasni kiyya guddaan akkaan bakka waa hunda isaan irratti sabreeni beeytaanii hundumaahu ammaas akkasumatti. Ati haadha jabduudha. Siigalee waan tokko yaaddeeni ijoolleen geessiif guddatu. Atis immoo iddoo guddaa geessi yaalii bareedaa argatti fayyitee siigalee miti. Hojii kee haaraatti deebitee jireenya haaraa jiraachuu jalqabdaa waan tokko yaaddeeni. Hojjetoota hordoftoota keenyaa baay'ee xiqqoo natti dhaga'ameera. Kan natti dhaga'ames uummata keenya caalaa uummata keenya Oromoo caalaa uummata biraatu baay'ee ayyaantu gargaara deeggaraa tureera.
nutis immoo gama miidiyaattis immoo baatiin argina waan ta'eef namoonni biyya keessaa biyya alaa jirtan egaa dubartiin haadhadha dubartiin obboleettiidha haadha ijoolleeti carraan isheen qabdu immoo yaalamuu akka isheen dandeessu akkasumas immoo piroosesii akka isaan jalqaban dhufee naasofsiisee anis gama kooti waan gargaaruu danda'u hundumaan gargaara jennee walii galleerra. Kanaaf hospitaala irraatillee invitation leeteriin ergamee qaamoleen garaagaraas deeggarsa garaagaraa gochaaf jiru ministeerri fayyaas deeggarsa akka deemtee yaalamtuuf waraqaa barreesseeraa fi egaa yaaliin isaa qarshii guddaa gaafachuu danda'a akkasumas immoo ijoolleen ishee lamaanis immoo jiru ijoollee waggaa 2 fi waggaa 4ti. Kanaaf ayyaantu gargaaruu qabna kallattii hundumaatiin waan dandeessan hundumaatiin ayyaantu gargaara. Mee maal faarti gargaaruu danda'u? Account number injira? Account number inni jiree tana meesuma xiyyaa sanii jalqabaas kannadde ammallee isuma torkaa qaba account number isa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ayyaantuun yaalamtee fuulli ishee kun sirraa'ee fi ishee sirraa'ee fi harki ishee ijoolleen ishee amma baqatan kunniin tarii ijoollummaadhaanis ta'uu danda'a waan ta'eef garuu gammadanii haadha keenya jedhanii akka isaan wajjin burraa kan taphatanii fi gargaaru akkaawuntii screen irratti display ta'aa jiru kanaan hundumti keessanii amma dandeessan akkaawuntii irratti galchaa yaaliin konaa fi qarshii guddaa barbaachisaa waan ta'eef namoonni garaagaraa kallattii garaagaraatiin immoo kan gargaaraa turtan kan ishee bira dhaabbachaa turtan hundumti keessan galatoomaa jechaa egaa ayyaantu waan sitti himu akka ogeessa fayyaa tokkottis rakkoon kamiyyuu nama mudachuu danda'a. Namni akkasumaan balaa tasaan lubbuun isaa daqiiqaa tokko sekondii 2 gidduutti darbu jira. Ati lubbuudhaan jirta. Miilli kee deema harka qabdaa. Wanti si mudate kuni namoota hedduun mudata. Namoonni baay'een ija isaanii dhabanii namoonni baay'een dubbachuu kan hin dandeenye jiru. Namoonni baay'een immoo battalumatti kan lubbuun isaanii darbe jiru ijoollee isaaniirraa. Ati garuu ijoollee kee irraa kan dabarreef ijoolleen keessillee haadha malee guddanne akka hin jennee fi Rabbi lubbuu kee hambisee jira. Namoonni hedduun yaalamanii fayyaniiru argiteetta. Atis immoo silas natti maa turteetta. Dhufanii kan si jajjabeessaa turanii ergasii illee abdii akka horattee waan tokko yaaddeeni si galee miti. Wanti hundumtuu bakka isaatti hin deebi'a. Maaliifin akkas ta'ee an maaliif bifti koo akkas ta'ee an cubbuun qaba balleessaan qaba sababii maaliifin akkas jettee sammuu kee of hin dhiphisi. Nama kamiyyuu waan mudachuu danda'udha. Ati immoo iddoo guddaan geessa. Ayyaantu guyyaa kan hin irraanfatin. Guyyaa tokko si galee miti akka addunyaatti namoota kaaniif illee furmaata ta'uu dandeessa. Namoota rakkoo kanaatiin miidhaman dubartoota miidhaan akkasiirra ga'aa jiru. Karaa garaagaraatiin irra ga'uudhaa fi sagalee guddaa taate akkasitti osoo hin taane akka addunyaatti sagalee guddaa taate si galee miti namoota kaaniif illee furmaata ta'uu dandeessa. Ijoolleen keessa immoo egaa ijoollummaadha ijoollee waan tokko waan hin beeknee fi yeroo waa xiqqoo bachaa dhufan si hubatanii ijoolleen keessa si gargaaru ijoolleen keessa waliin namoota kaan barsiisuu danda'u. Si galee waa tokko yaaddeen Rabbi nama sii kennee jira argiteemi. Rabbi nama sii kennee kallattii garaagaraan akka gargaaramtu gochaa jiru. Anis immoo waan danda'amu hundumaatti sin deeggara waan tokko hin cannaqamini uummanni Oromoo si faana jira si galee egaa haqa kee immoo Rabbi sii baasa waa tokko yaaddeen namni yoo sii baasu haqa kee Rabbi sii baasa namni illee yoo sii baasu didee kanaaf qorumsi yookiin immoo chaalenjiin akkanaa yoo guutu dhufu si jabeessuuf si cimsuuf akka dubartii cimtuu taatu si gochuuf ta'uu danda'a. Kanaaf waa tokko yaaddeen hin dhiphatini kallattii hundumaan si bira jira yaada xumuraa qabda. Inni illee bakka jirutti osoo naaf qabame natti tolu na fakkaata. Uummatni Oromoo bakka jirtanitti warri mooyyaalee sanillee yoo jirtan taate uummata Oromoo waan taateef isa kana naa qaba. Inni kun baay'ee sammuu tiyya madeesse ilmoo tiyya madeesse waan jiru jecha inni kun xiqqoo miila isaatiin ni okkolalaa hadaraan isiniin jaa uummata mooyyaalee keessa achi keessa kan jiru uummata Oromoo inni kun achi jira Adaamaa keessallee akkasumatti ni jira jechaa waan turaniif naadirmadhaan isiniin jaa akkuma jalqabdanitti karatti akkanan dhiisne jaa. Waan tokko yaaddeeni kallattii hundumaan si bira jira shi waan tokko yaaddeeni.